556 500 sin guuttanitti waan jedhu Nuuraddin 767 warri Kairos raftanii sin ibbo Asaladdin raftu Asaladdin abbaa kaarroo Anwar baganaga nuftan lamaaf 14 jirra galata goofta Anwar baganaga nuftan maqaaduma argeen maqaa kaasaa jira Muhammad welcome lamaaf 54 250 tafe Amir baganaga nuftan Noru Rina Amarti baganaga nufte galatoomi irraftanis warri biyya jirtan kun abbaa gingilchaa itti haati gingilchaa weenyudha ayyee sadi guuttaniittu lama tafe sheeri godha Yoyyaa harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessan qaanqee show torban toora saatalaayiti gadaa bilisummaa Facebook YouTubein kan isin bira geessu qophii gingilchaati 353 150 tafe 365 500 hin guunne gadi bu'ee immoo deebi'ee ol ka'eera gabaan koo warra badaan jiru baganagaan nuftan Siifan baganagaan nufte biiftu baganagaan nuftan Yusuf baganagaan nuftan maal mallisa afur guuttaniittu 100 tafe Jeneraalli keessan kinoo asin jira ergaa xiqqoon isiniif qaba Specially marra biyya Kanaadaa jirtu Kanaadaa keessa ammoo naannoo Albertaa jirtanii afuriif 20 guuttaniittu 80 tafe sheeri godha share jenna dur South Africa baganagaan nuftan dursa baganagaan nufte baar baganagaan nuftanii maal mallisaan baatee dhuma baatee gaggalta 444 Yunus assalamu alaikum 466 75 ittan fufamma nama furtafe 496 shanif tokko ayyee akkam jirtu hundi keessan baganagaan nuftan ulfaadhaa waamicha isiniif goone simattanii asitti argamuu keessaniif waamicha atattamaa kanaan asitti na argamuu keessaniif galataaf ulfina guddaan isiniif qaba gara haasaa kootu toon galii waa'ee rifeensa koo kanarraan xiqqoo waasiniin jechuu barbaada namoonni keessuma Minnesota jiraattan baay'ee keessantu jira warra mataa muluutiin deemtanii side effect qaba jettanii akka koo kadhattanii afroo ta'urraa warri baqattanii waan tokkoon sodaatina gammachuu guddaatti argattu dhaqaatii rifeensa keessan hojjisiifadhaa isiniin jechuun barbaada saalfii tokkoon qabu umuriitu nurraa fixee miti nuti baay'ee dargaggoota aslii faatee hojjenni qeerroodha bishaan biyya Kanaadaatu nurraa fixee aarii Facebookiitu nurraa fixee kanoo amma afroo deeffannee shabaaba fakkaannee deemaa jirra warri sodaattan warri saalfattanii waan tokkoon saalfatinaati dhaqaatii rifeensa keessan hojjisiifadhaan isiniin jedha kabraa wantin isiniif dabarsuu barbaade akkuma harkatti baadhee jiru kana CD'n artist Hacaaluu goota keenya kan dhuma marsaa sadaffaa kana booddee kabraa argachuu kan hin dandeenye magaalaa Edmonton maatii isaarraa ergamee na bira ga'ee jira. Kanaaf hawaasni keenya biyya Kanaadaa keessa jirtanii magaalaa Toronto irraa Girmaa Gammadaa irraa argachuu dandeessu. Akkasumas immoo naannoo Albertaa magaalaa Edmonton keessa immoo na bira jira. CD'n kun ani akkuma isin beektan hojiin koo dhuunfaan daldalaadha. Akka daldalaatti ofii kooti gurguradha toon taane maatii isaatu ergate $20 CD'n kun gaafa na biratti gurguramu akka jirutti maatii Hacaaluutiif deema. Foundation Hacaaluutiif deema. Kanaaf CD kana narraa bittan jechuun CD kana warra originaalii maatii bira ergame irraa bittan jechuun foundation artist Hacaaluu cinaa dhaabbattanii ijoollee Hacaaluu cinaa dhaabbattan jechuu sana hin dagatina. Kana booda CD Hacaaluu baay'ee jaallattu Hacaaluu hundi keenya jaallanna lubbuu meeqatu isaaf darbe kabajaaf jaalala guddaa akka qabdaniif nan beeka. Carraan tokkittiin garuu kan qabnu kana booddee CD isaa $20 tokkittiidhaan bitannee kaawwachuudha. Seenaadhaaf ol kaawwachuudha. Warrillee amantaan akka sirba dhaggeeffachuu sin dhowwu pheenxee taatan
Muslima taatan bifa daddaatiin sirba warri dhaggeeffanne seenaadha kun bitadhaa kaawwadhaa. Bitadhaa kaawwadhaa bilbilli koo Facebook koo irratti maxxansee jira. Na bira argattu magaalaa Kaalgaarii warri jirtanii dunkaana Jaafarii wajjin haasa'an jira. Nama eegaan jira namatti ergaa. Jaafar bira argattu teessoo isaasiniin ergasasi magaalaa Edmonton keessaa Damshoo Convenience Store kaa'een jira. LTD Supermarketii Tamasgeen biras kaa'een jira. Achi argachuu dandeessu bakka adda addaatti CD Hacaaluu warri biyyarraa fidanii gurguraa jiran ni jiru. Suni nama dhuunfaatu ofiisaatiif godhata malee there is nothing to do maatii Hacaaluu wajjin waan isaan bira ga'uun qabu. Namoonni biyyarraa fidanii asitti gurgurachuu danda'u magaalaa adda addaa keessatti. Ani gaa haboo irratti hin qabu abalumaa kana goota abaluu akkas hin godhin jechuu hin danda'u. Garuu waan tokko ittiin ani sitti himuu danda'u CD na bira jiru kun kan maatii isaa biraa dhufeedha. Orjinaaliidha. Maallaqi isaa waan isin hirkaa fuun hundumaan maatii sanaaf dhaqa. Magaalaa adda addaa keessa akka magaalaa Brooks warri jirtan, Grand Prairie warri jirtan, Fort McMurray warri jirtan immoo hamma dandeessanitti nu bilbiltanii CD Hacaaluu nu bira argattanii isinillee warra kaaniif raabsuu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Hacaaluudha boo'uu jechuun kaayyoon isaa galmaan ga'uun inni tokkoffaan isuma kana. Hacaaluun uummata kanaaf akka inni yaadu kanumaan bara. Osoo lubbuun jiru uummata kanaa waa hojjetee darbe. Har'a Hacaaluun nu biran jiru hojii isaatiin garuu har'a qabsoo gaggeeffamaa jira. Waa lafa nuu kaa'ee deeme jechuudha. Kabajachuu qabna. Artistoota keenya cinaa mochumarraan akka dhaabbattanii fi waamichan isinii gochuu barbaada. Kabraa waa'een artistii kabajamaa keenya ulfaataa keenya Dr. Alii Birraa Facebookii kana keessaa ijoolleen akka tisiisaa waanuma agarte keessa bubbuutu hamileettiin Dr. Alii Birraa qeeqxan hamileettiin Dr. Alii Birraa arrabsitan hin qabdan. Dura dhaabbadhaati of ilaala. Dr. Alii Birraatti an haasa'uudhaa fi ani eenyu waan jedhu dura ilaala. Arrabsuu mitiiti faarsuuyyuu hamilee isaatti hin qabdan. Bara abbeen kee dargii jala deemu bara abbeen kee maatiin kee Haayile Sillaasee jala deemu karaan manni abbaa gadaa eessa jedhee nama afaan Oromootiin wallisaa turedha. Alii Birraan abtaamuu miti abtaamuu arrabsuu dandeessu akka barbaaddan. Alii Birraatti garuu gaafa haasa'uu barbaaddan gaafa qeequu barbaaddan faarsuudhaaf illee hamilee isaan qabdan. Dhugaa rabbiin isin itti hamileedhuma ani hamileedhuma isatti hin faarsuun qabu. Hamilee isatti hin faarsuun hin qabu. Arrabsuu mitiiti. Of duuba deebiiti ilaali. Hojii nu hojjete ilaali. Jireenya inni keessa dabarse ilaali. Waanuma waa barreessuu dandeessuu fi iPhoneii harkaa qabdu yookaan immoo smartphoneii qabduu fi qubeedhuma shan barreessuu waan dandeessuuf hin barreessin. Haasa'uu waan dandeessuuf hin harre. Namni itti haasa'aa jiru namni waa'ee isaa haasa'u kun eenyu kan jedhu dhaabbadhu of ilaali. Ofii keetii illee miti abbeen koo maal godhee darbee jedhi ilaali. Hiriyaa kee miti hiriyaa abbaa keetiif haa ta'a hiriyaa akaakaa keetiif haa ta'uu danda'a waan ta'eef akaakaan koo maal godhee darbee jedhi ilaali. Bara meeqa keessa immoo dammaqee jedhi ilaali. An Dr. Alii Birraan waan barbaade haasa'uu dhiise waan barbaade yoo jedhe kabajaa isa bara baraan qabaaf isa. Kabajaa onnee koo keessaan deema. Ulfina guddaan qabaaf wanti inni haasa'u irraa ineelee Itoophiyaa mootaalloo jedhe maaltu si aarsa nan du'aaf yoo jedhe ineelee Itoophiyaa sawwaalloo jedhe maaltu si guba ati immoo ineelee Oromiyaa mootaalloo jechuun mirga keeti ineelee Afrikaa mootaalloo jechuun maalumaaf dirqama namni tokko ana ta'uu qaba jecha jedhu kana of keessaa balleessaa. Oromoon akka 91 sanan jirum 91 farduma tokko jala deemaa turre miti har'a garuu Oromoon dhaaba daddaa jala deemaa jira yoo kana waliin hubannu taane bara baraan wal arrabsaa bara baraan wal xiqqeessaa bara baraan dhiiga wal dhangalaasaa hafa. Namni ilaalcha siyaasaa jala adda addaa jala deemuu mirga mataa isaatiiti. Namoota gaafa waa'ee isaanii dubbattan immoo ani eenyu nama guyyaa tokko bishaan jige maqaa Oromootiin ol kaasee hin beekne nama guyyaa tokko maqaa Oromootiin dhuufee hin beekne tokkotu nama arrabsuu barbaada. Uuma waa barreessuu danda'uuf mee maaliin hojjedhe jira al tokko gaafa namatti haasa'uu ka'u ofi maalan godhe ani nama kana wajjin maaliin wal madaala waan jedhu ni ilaala. Malee akkasumatti fuula koo dura smartphone jiraateef hin dubbadhu. Yoo isiniin taane waa'een Alii Birraa callisaadhuma dhiistanii bira darbuun beektanii
dhiisanii dhuma laa waan tokko dhiisanii dhuma bira darbuutu jira. Al tokko tokko wanta nama hin taane waan nuuf hin taane warri nuti kabajnu waan nuuf hin taane gaafa haasa'aniif dubbatanii utuma beennu bira dabarral tokko tokko dhiifne. Haasa'u maaliif haasa'e eessa dhaabbatee haasa'e maal keessa jira namni kun maaliif kana haasa'e waan jedhe qoradhaa yoo sammuuttiin qorattan hin qabaanne sammuuttiin nama rabsan duwwaa qabaattani itti fufa. Isatu salphata toon taane isintu salphata. Kashalabbeen umurii isee guutuu nama rabsaadhuma jiraatti. Hattuun aan tokko waa hojjettee hin beekne gandarra deemtee Facebook irratti nama xiqqeessaa ooltu kashalabbeedhuma. Waa tokko hojjettee hin beektan warri nama rabsitan kun. Ani guyyaa tokko nama Oromoodhaaf waa hojjetee Oromoo keessaa nama rabsu argee hin beeku. Waan guyyaa tokko akkuma isiniin jedhe dhuufuullee maqaa Oromootiin dhuufanii hin beeknetu nama rabsa. Waan jigee lafa ol kaasanii hin beekne. Footoodhuma waraana bilisummaa Oromoo profaayilii irra kaawwachuufaan qabsaa isaan of godhufaatu jira. Kan qabsoo sana keessa ture faa xiqqeessuu barbaadu arrabsuu barbaadu. Nama Oromoodhaaf beelee nama Oromoodhaaf dheebote nama Oromoodhaaf jireenya isaa guutuutti dhabe arrabuma ittiin xiqqeessitan hin qabdan warra ergama diinaa yoo qabaattan malee. Kana kanumaan jechuu barbaada Dr. Alii Birraatti arrabsuu mitiiti faarsuuf illee haamilee isaan qabdan. Of madaala angaasaa miti Dr. Alii Birraan. Dr. Angaasaa miti isa akka barbaadan jedhaani. Is nothing namoota akkas ta'an seenaan isaan hin beekne. Namoota akka garuu artistoota Oromoo irratti gaafa haasoftanii ilaalladha. Kaleessa waan godhaa turtan waggaa lamman har'aa waan arrabsaa turtanii har'ammoo waan sana bu'aa warra jirtan faatu jira. Akkuma kanatti fudhadhaa. Hin tuqinaa. Ilaalcha politikaa adda addaa haa qabaannu gara fuula duraatti. Ani ilaalcha politikaa namatti hin bobba'an. Ilaalcha politikaa nama duri maaliif namni abaa'oo jala hin deemu maaliif opiidiyoo wal taa'ee biyya keessatti wal doorsisaa turre bar namarraa baqachaa turre. Ijoollee abbaan isaanii opiidiyoo ta'an fa'aa dur yeroo dargaggeessa turre ittiin sinnu hin dubbifnu hin baqanna hin jibbina. Amma garuu sana keessa hin jirru. Guddateera politikaan guddaadha. Ilaalcha adda addaa qaba Oromoon amantaa adda addaa qaba Oromoon. Maatii tokko keessa kiristaanni islaamni waaqeffataan amma immoo 666 warra amanan faatu jira maatii tokko. Akkuma kanatti fudhadhaa siyaasaas. Dirqama ani kiristaana ta'eefi namni hundumaan kiristaana ta'uu hin qabu. Ani musliima ta'eef namni hundumaan musliima ta'uu qaba waan jedhu sammuu keessaa hin qabne. Ana isin abaa'oo taataniif namni hundumaan abaa'oo ta'uu hin qabu. Isin bilchiginnaa taataniif namni hundumaan bilchiginnaa ta'uu hin qabu. Wanti waliin qabnu Oromummaatu jira. Yoo dhiiga Oromummaan isin keessa jiraate kabajaa Oromummaa beektan safuu Oromummaa beektanii guddaa keessan kabajaa guddaa keessan hin xiqqeessina. Dr. Alii Birraa nuuf jiraadhu Waaqayyoo isaa eebbisu bara baraan jiraadhu waan ati jettu Oromiyaa utuun hin beekin sirbaan na barsiiste Itoophiyaas immoo har'a faarsitee waan na barsiiste naaf rakkoo tokko miti akkuma kaleessa hayyummaa keettiin har'as si kabaja. Nan du'aa fi jedhe adu'uu fi maaf duutaaf jettanii maal rabsitu. Afrikaa fandu'e yoo jedhan amma Kanaadaa fandu'e yoo jire mana ana xiqqee bilbilatummoo gidduutti bilbilame haasaa koo asuma irratti isiniif raawwadhaa. Horaa bulaa ulfaadhaa deebanaa Waaqayyoo isin haa eebbisu. Haasaa koo keessa dogoggorri jiraate immoo na of kalchaa jiraadhaa. Waraana keessa waraana bilisummaa Oromoo cinaa immoo dhaabbadhaan isiniin jedha. Ameen jedha.